kutaa sadaffaa barsiisa saayinsii kiristaanaa jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Nagaaniif ayyaanni araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kanaa kutaa sadaffaa isaa kan waliin ilaallu ta'a. Kutaa lammaffaa keessatti barsiisni saayinsii kiristaanaa jedhu kuni waa'ee macaafa qulqulluu fi akkasuma sadan tokkummaa ilaalchisee maal akka fakkaatu waliin ilaallee ture. Kutaa sadaffaa keenya keessatti immoo kan walii wajjiniin ilaallu waa'ee seexanaa fi waa'ee kadhannaa ilaalchisee akkasuma waa'ee cubbuu ilaalchisee barsiisni isaanii maal fakkaata kan jedhuti waliin kan ilaallu ta'a. Namoonni sagaleen kun isin bira ga'u biliisa daraa keessa riipoosti gochuun waan namatti ulfaatu miti. Riipoosti gochuudhaanii barumsi kun namoota bira akka ga'u yoo gootanii barumsa dogoggoraa irraatii nama tokko lama baraartaniitu jedheen amana. Eebbifamaa itti fufna. Jalqaba irratti barumsi warra saayinsii kiristaanaa jedhamu kuni seexanni hin jiru, wanti hamaa nis hin jiru, wanta hamaatu biyya lafaa kanarra jira malee yookaan dogoggoratu biyya lafaa kanarra jira malee seexanni hin jiru jedhanii amanu warri saayinsii kiristaanaa kun jechuudha. Seexanni hin jiru jedhaniidha kan isaan amanan. Kunis egaanii amantaa dhugaa kan waaqa biraatii dhufe miti. Waa'ee seexanaa kana seexanni jira jedhamee kan barsiifamu kuni amantaa dhugaa waaqayyo biraa dhufe miti jechuudhaaniti ilaalcha akkasii qabu jechuudha. Waa'ee seexanaa ilaalchise wantoota amma kanaan dura ilaalaa turre hunduma isaatii fi macaafni qulqulluun immoo maal jedha kan jedhu gamaggama isaa macaafa qulqulluudhaaniti yoo waaqayyo jedhee marsaa arfaffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amantaan kun cubbuun waan hamaa keessaa baha malee seexana biraa kan dhufe miti jedhu. Cubbuun waan hamaa keessaa ba'a, namni waan hamaa hojjechuu irraa dhufa malee seexana biraatii kan namatti dhufu miti jechuudhaan amanu yookaan immoo barsiisu. Akkasumas waa'ee cubbuu fi waa'ee gidiraawwan garaagaraa yaaduun sirrii miti jedhanii amanu. Waa'ee cubbuu, waa'ee gidiraa yaaduu dhumti isaayyuu sirrii miti jechuun jira jedhanii amanuu mitiiti. Yaaduu dhumti isaayyuu sirrii miti, yaadamuu dhumayyuu hin qabu. Bakka jeroonni kun amma cubbuu akka waan hin jirreetti lakkaa'anii waan ta'eef cubbuu yoo hojjetanis isaaniif cubbuu miti jechuudha. Gama tokkoon akka waan hin jirreetti gatii lakkaa'anii fi yoo cubbuu hojjetan iyyuu isaaniif cubbuu miti, homaa tokko iyyuu miti jechuudha. Akka barsiisa isaanii kanatti waa'ee cubbuutiin kan wal qabatu dhiigni Yesuusii fannoo irratti dhangala'ee dhiifamuu cubbuutiif homaa tokko iyyuu faayidaa hin qabu jedhu. Dhiigni Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhangala'ee dhiifamuu cubbuutiif homaa tokko iyyuu faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Akkasumaan akka waa inni dhangala'eetti fudhatu. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Qooda kanaa Yesuusii kan inni fannoo irratti fannifamee fi maaliif jedhanii amanuu jaalala namaaf qabu ibsuudhaaf jedheetu fannoo irratti fannifame malee dhiiga isaatiin nama cubbuutti fayyisuudhaaf jedhee fannifame miti. Jaalaluma namaa qabuuf jedheetu akkas godhee, jaalaluma namaaf qabu mul'isuudhaaf jedheetu fannifame malee dhiigni Yesuus cubbuutti nama hin qulleessu jechuudhaan amanu. Waaqayyo dhala namaatiif araara kan kennu dhiiga dhangalaasee miti jedhu. Waaqayyo dhala namaatiif araara kan kennu dhiiga dhangalaasee miti. Akkasumattiin araara kenna malee dhiiga dhangalaasuu isa hin barbaachisu araara gochuudhaaf Waaqayyo jedhaniitu amanuu jechuudha. Jaroonni kun faallaa Waaqayyoo akka isaan jiran yaadaan qabaa jirtu dhee namana. Faallaa dubbii Waaqayyoo akka isaan jiran barnoota kennamaa jiru kanarraati hubataa jirtu jedheetan amana.
walumaa galatti gaanii waa'ee cubbuu fi waa'ee firdii ilaalchisee akka kanattiin yaadu jechuudha. Waa'ee firdii ilaalchisee namni yoo cubbuu hojjete yookaan yoo cubbuu itti kofeesi firdiin isatti faradamus hin jiru jedhu. Yoo cubbuu hojjetes yoo cubbuu itti kofeesi firdiin isatti faradamu tokkollee hin jiru jedhanii amanu. Eenyutu? Saayinsii kiristaanaa dhaabbanni jedhu kun. Amma waa'ee dhaabbata saayinsii kiristaanaa irra hin jiraan. Sakaan immoo Ormaan itti dhufna. Isaan kuni cubbuun tokkoyyuu lafa kanarratti yoo hojjette sababii cubbuu sana hojjettee fi Waaqayyo firdii sitti faraduu hin qabu. Namni cubbuu waan kufeef namni cubbuutti waan kufee fi cubbuu hojjechuuf humna hin qabu. Namni silumayyuu cubbuutti waan kufee fi cubbuu hojjechuuf humna hin qabu. Kana jechuun keessuma jira daakaadhuma jira waan ta'eef bakka keessa waan jiruuf cubbuu hojjechuudhaaf humni hin qabu jechuun keessa jira waan ta'eef yaada jedhudha. Gaa ilaalcha kana gaafa heegnu cubbuun wanta hamaa akkasumas dhukkuba du'aa fi hacuuccaadha malee dhalli namaa cubbamaa miti jedhu. Cubbuun wanta hamaa dhukkubaa fi hacuuccaadha malee dhalli namaa cubbamaa miti jechuudhaaniti amanu jechuudhaanis barsiisu. Kadhannaa ilaalchisee warra saayinsii kiristaanaa jedhaman kana biratti kadhannaan barbaachisaa miti. Warra saayinsii kiristaanaa jedhaman kanatti kadhannaanii isaan biratti barbaachisaa miti. Inumayyuu namni kadhannaa kadhatu hafuuratti gufuutti ta'a kadhannaanii jedhu. Kadhannaanii hafuuratti gufuutti ta'a. Akka namni hafuuratti guddanni nama godhaa kadhannaanii jedhaniitu amanu akka kanattiin barsiisu. Kunis amantaa ta'uu isaati. Kunis barsiisa ta'uu isaati. Kunis dhaabbata amantaa ta'uu isaati. Kadhannaan gufuu namatti ta'a jedhu. Guddina hafuura namaa qaba jedhu. Akkasumas yaadni Waaqayyoo sababa kadhata namaatiin hin jijjiiramu jedhanii amanu. Yaadni Waaqayyoo sababii namni kadhatee fi kadhannaa sanaan hin jijjiiramu jedhaniitu amanu jechuudha. Akkasumas Waaqayyo hafuura waan ta'eef akka waan inni gurra qabuutti yaaduun nurra hin jiraatu jedhanii amanu. Kana jechuun waaqni inni kan isaanii gurra hin qabu jechuudha. Hin dhaga'u, gurratti hin dhaga'u qabu inni kan isaanii. Waaqayyo hafuuradha waan ta'eef ilaa amma laala hafuura ta'uu Waaqayyoo ni amanu. Garuu Waaqayyo hafuura gadi ta'ee fi akka waan inni gurra qabuutti yaadne na dhaga'a jennee kadhachuun dogoggoradha jedhanii amanu. Yeroo biraa barsiisni saayinsii kiristaanaa kun dhugaa macaafa qulqulluutiin maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalla. Eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Gaaffii yoo qabaattan waan isiniif hin galle yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Hamman beeku isiniifan deebisa. Eebbifamaa, Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Shaaloom.